Tolee, akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota maatii Hijiraa Tube walitti deebinee jirra. Barnoota Microsoft Word afaan Oromootiin kan nuti ilaalaa jirru. Akkuma duraan dabarsinee Home taabii jalaa clipboardii, ammas Home taabii jalaa foontii guyyaa har'aa under Home tab in the paragraph group dha jechuudha bakki nuti itti argamu. Kanaafuu na waliin tura. Jalqaba irratti paragraaf giruupii keessaa maaltu argama? Buuleetingii kan jettu jechuudha. Jalqaba irratti paragraaf giruupii keessaa kan nuti argannu buuleetingii kan jettudha. Buuleet jechuun barreeffama keenya listii goone kaane yookiin barreeffama garaagaraa tartiibaan barreessine kaane wantoota tartiibaan barreeffamuu qaban erga barreessine kaane saayinii yookiin mallattoolee garaagaraa akkamitti fuulduree isaanitti dabaluu dandeenya kan jedhudha. Akkuma argitan asirratti mallattoolee garaagaraati kan jiru. Mallattoolee garaagaraati. Kun ofii kooti kan define godhedha jedhe kun mallattoo sa'aatii kanaa fi mallattoo jarreen kana kanneen ofii define amma godhedhaaf waan ta'eef koompitara keessan yeroo jalqabaatiif isin yeroo banattan isiniif fiduu dhiisuu danda'a. Maaliif nu dhufuu dideettanii akka gaaffii isin hin taaneedhaaf ofii kooti kan hin define godhedha. Akkamitti akka define godhu waliin haa ilaallu. Isin jalqaba yeroo banattanu nan kan jettuu fi mallattoolee dootii, mallattoolee zeeroo kanaa fi mallattoo roga arfee mallattoo jarreen kana isiniif fiduu danda'a. Mallattoo raatii kana isiniif fida yeroo jalqabaatiif kana irratti kilik gootanii select gochuu dandeessu jechuudha. Kan mataa keenyaa define gochuudhaaf as keessa seennee bullet kan jettu kilik goonee define new bullet kan jettu kunoo xumura kanarratti kan argamtu define new bullet yoon create godhe symbol picture kan jedhu mallattoo garaagaraa nuuf fida jechuudha. Simbolii yoo kilik goone mallattoolee garaagaraa saayinii garaagaraa nuuf fida as keessa galleeti kan nuti define goonuu jechuudha. Kan biraa picture kan jedhu seennee kunoo suuraa garaagaraa irratti kilik yoo goone suuraa sana okay yeroo jenne salphumatti fidee itti nu dabalee barreeffama keenya nuuf miidhagsuu fi bareechuu danda'a jechuudha. Inni biraan isa kana akka jalqabaatti deebisuudhaaf maal fayyadamna? Akkuma duraan kutaa lammaffaa yookiin sadaffaa keessatti ilaallee turre maal fayyadamna? Clear formatting irratti kilik yoo goone akka jalqabaatti nuuf deebisaa jechuudha. Wantoota nuti formaat godhaa turre balleessuudhaan akka nuti jalqaba barreessinetti nuuf deebisaa jechuudha. Inni biraan kan nuti ilaallu listii kana buuleetii kan fayyadamaa turre lakkoofsa gochuu yoo barbaanne kunoo asuma nambaringii jedhamne lakkoofsa irratti kilik yoo goone tartiibaan lakkoofsa 1 2 3 jedhee tartiibaan nu kaa'aa jechuudha. Qubee garaagaraas gochuu ni dandeenya. Qubee garaagaraa gochuudhaafis kunoo as keessa dhufnee istaayilii barbaanneen filachuu dandeenya. Roomaan nambarii qubee xiqqaadhaan, alfaabeetii ABC qubee xiqqaadhaan, ABC qubee gurguddaadhaan nuuf kaa'uu danda'a jechuudha. Isa kana keessaa kan barbaadan filattanii kilik irratti gochuudhaan bareechuu yookiin tartiibessuu ni dandeessu jechuudha. Inni biraan multi level listidha. Multi level list jechuun listii keenya levelii garaagaraatiin akkamitti listii gochuu dandeenya. Yeroo baay'ee kan namoota rakkisu isa kana akkamitti ilaalla yoo jenne haala kanaan list erga goone kaane select gochuudhaan multi level list kan jettu kun as jirti. Isirratti kilik yoo goone kaane bifa garaagaraatiin kun heading 1 heading 2 asirrattis headingiidhaan akkaataa inni itti nu baasuu danda'udha. Fakkeenyaaf si kana yoo filanne fakkeenyaaf 1 jedhee toopikii yookiin isa guddaa yoo nu kaa'e toopikii isa itaan 1.1 jedhee akkaataan nu kaa'u yoo filanne kana select goone kaane akkamitti listii kana miidhagsina. Fakkeenyaaf Afrikaa jennee Afrikaan isa guddaa yoo ta'e Itoophiyaan immoo Afrikaa jalatti argamti. Kanaaf maal gochuu qabna? Isa kana select gochuudhaan Itoophiyaa select gochuudhaan increase indent irratti kilik yoo goone 1.1 jedhee naaf baaseera jechuudha. Maal gochuudhaan? Increase indent kan jettu kana mallattootti argaartan kanarratti kilik yeroo godhe jechuudha. Fakkeenyaaf Itoophiyaan Afrikaa jalatti argamti. Oromiyaan immoo Itoophiyaa Afrikaa jalaa Itoophiyaa jalatti argamte waan ta'eef maal godhee naa baasuu qaba? 1.1
waanii gochuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf Oromiyaa, Affaar, Tigraay, Amhaaraa jarreen kun eessa jalatti argamu? Itoophiyaa jalatti argamu. Kanaafuu hunda isaanii yeroo tokkotti select gochuudhaan indentii kanarratti kiliik yeroon godhu maal naa godhee jechuudha. Biyyoonni Afrikaa jalatti argaman Itoophiyaa jedhee Oromiyaa jedheera. Kanaafuu kun sirrii miti jechuudha. Maaliif Oromiyaan Itoophiyaa jalatti argamte waan ta'eef leeveliin isaa gadi bu'uu qaba. Maal ta'uu qaba? 1.1.1 ta'uu qabdi Oromiyaan. Affaaroo maal ta'uu qaba? 1.1.2 ta'uu qaba. Isa kana gochuudhaaf select goone jedha kana. Select goone increase indentii kanarratti click yoo goone kunoo amma biyyoota Itoophiyaa jalatti argaman tokko kaasee nu tartiibessee jira jechuudha. Inni kun 1.123 jedhee jarreen kun biyyoota eenyuun jalatti argamanudha? Itoophiyaa jalatti argamanudha. Bahardaar, Waldiyaa fi Gondor immoo eessatti argamu? Amhaaraa jalatti argamu waan ta'eef maal ta'uu qabu? 1.1.4.1 jedhee nu tartiibessuu qaba jechuudha. Isa kana indenti goona ammas indentii kanarratti kiliik goona. Ammas kiliik gochuudhaan amma maal godhee jira? Amhaaraa jalatti kanneen argaman immoo 1 2 3 tokko lama sadii jedhee naaf kaa'ee jira jechuudha. Amma immoo Keeniyaa, Suudaan, Ugandaan eessa jalatti argamu? Keeniyaa, Suudaan, Ugandaan eessa jalatti argamu? Afrikaa jalatti argamu. Kanaafuu Afrikaa jalatti argamu waan ta'eef maal ta'uu qabu? Keeniyaa tartiiba Itoophiyaa kana galuu qabu jechuudha. Maal ta'uu qabu? 1.1 kan jettu Itoophiyaadha. 1.2 ta'uu qabdi isiin kun. Keeniyaan 1.2 maaliif Itoophiyaan taattee asitti dhuftee waan jirtuudhaaf. Kanaafuu isa kana indenti goona ammas. Indenti yeroon godhu akkasitti naa baasee jechuudha. 1.2 Keeniyaa, 1.3 Suudaan, 1.4 Uganda. Europe, America jarreen kunoo Euroopii fi Amerikaan tartiiba Afrikaa keessa jiru waan ta'eef listiin jaraa eenyu wal qixa? Afrikaadhaan wal qixa. Kanaafuu kunoo sirrii kanaa yoo deemne jenne 1 jedhee 1.2 maali? 1.2 Keeniyaadha. 1.1 Itoophiyaa. Sarara Afrikaa irraa yoo dhufne eenyuun arganna? Kunoo as gad dhufne Europe, Amerikaa jarreen kana argannaa jechuudha. Haala kanaan sirreessinee bareechuu dandeenya. Fakkeenyaaf baafata kitaaballee argitaniitu yoo ta'e baafanni kitaaba keenya haala kanaan barreeffama. Isa kana chapter 1 yoo nun jedhe chapter 1 jalatti immoo toopikii isa guddaa 1.1 nu jedha. Toopikii isa jalatti jiru immoo 1.1.1 jedheeti kan inni nuuf fidu. Chapter 2 fakkeenyaaf Europe kan jedhu kana akka fakkeenyaatti chapter 2 fudhaa. Chapter 2 yoo fudhattan chapter 2 kana toopikii isa jala jiru 2.1 jedha. Kitaaba keessan bantanii ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Haala kanaani kan inni hojjetamu. Inni biraan ariifannee deemna salphaa waan ta'eedhaaf inni biraan haala kanaan bifa baafataatiin yeroo jenne inni biraan paaragiraafii akkamitti bareechuu fi mimmiidhagsuu dandeenya kan jedhu. Paaragiraafii keenya akkamitti allaayinii goona gara mirgaa gara bitaa fi walakkaatti akkamitti allaayinii gochuu dandeenyaadha. Akkuma argamu barreeffama paaragiraafii kana yoo argitan maal ta'ee jira? Justify ta'ee jira. Justify fakkeenyaaf indent to right yoon godhee maal ta'e gara harka bitaatiin hunda isaanii wal qixxeessee gara harka mirgaatiin kunoo babbanaa godhee wal cacaalchisee jira jechuudha. Inni kun maaliifi gara harka bitaatii jalqabii gara bitaatti yookiin gara bitaatii jalqabii gara harka mirgaatti naaf xumurii jechuudha. Isa kana sarara jalqabaa godhee gara kanatti naaf xumuraaraa jechuudha. Isa kana walakkaa irratti yookiin immoo seenterii irratti yoon kilik godhe kunoo hunda isaanii seenterii irra naaf kaa'ee jira jechuudha. Barreeffama jalqaba irratti kunoo kan gabaabbate kana gara mirgaas hin keenye gara bitaas naaf hin keenye eessa naa kaa'ee sarara kan guutuu dhabe sana walakkaa naaf kaa'ee jira jechuudha. Walakkaa seenterii select waan hin godheedhaaf. Amma select goonee to the align to the right yoo jenne amma mumaannaa godheera. Barreeffama kee kana gara harka mirgaatiin wal qixxeessee gara harka bitaatiin babbanaa godhee jira jechuudha. Inni kun gara bitaatii kaasii gara mirgaatti guutuu jechuudha. Fakkeenyaaf barreeffama arabiffaa yeroo barreessinu mirgaa gara bitaatti waan ta'eef haala kanaan kaa'aa jechuudha.
hunda isaa immoo select goonee justify yoo goone hunda isaanii select gochuudhaan justify si kana irratti yoo click goone justify godhee nuuf kaa'aa jira. Isa kana maal godhe sarara tokkoffaan kun guutuu hunda isaanii select gochuudhaan justify irratti click yoo goone sarara wal qixxeessee jira jechuudha. Gara lamaniin iyyuu banaa hin agarru jechuudha. Asiinis banaa ta'ee hin jiru jechuudha. Inni kun maaliif barreeffamni keenya guutuu waan dhabeedhaaf asirratti nu dhaabe. Barreeffama keenya yoo guute ta'e asirratti dhufee guutuu godhee gara lamaniinuu fakkeenyaaf gaazexaa garaagaraa illee argitaniif yoo ta'e gaazexaan justify godhameeti barreeffamee kan inni jiru jechuudha. Guutuu isaa select goone justify irratti click yoo goone bifa kanaan nuuf baasaa jechuudha. Inni biraan line spacing, line fi paragraph spacing. Fakkeenyaaf paragraafii tokkoffaa kana select goone sararri yookiin sararri tokko lama sarara sadiitu jira. Sarara sadan kana gidduu isaatti spacing jiru bal'isuu fi xiqqeessuu yoo barbaanne maal goona isii kana irratti select goone jarreen kun line sarara space line gidduu jiru jechuudha. Kunoo bakki sarara tokkoffaa fi lammaffaa gidduu jiru haala kanaan 2.5 godhamee jira jechuudha. By default standardii kan ta'u 1.25 jechuudha. 1.15 standardii kan ta'e jechuudha. Isa kana yoo increase gochuu barbaanne isa kana bakka kana dhufnee laayinii gidduu jiru dabaluuf hir'isuu dandeenya jechuudha. Kun amma paragraafiin tokkoffaan maal ta'e jira jechuudha. Spacing gidduu jaraa jiru bal'atee jira jechuudha. Okay, isa kana standardii isaa irratti deebinee 1.5 yoo goone ammas gidduu paragraafii tokkoffaa fi paragraafii lamaffaa immoo sarara jiru kana akkamiin ofii isaatiif kan inni kenne kana akkamitti balleessuu dandeenya yookiin akkamitti immoo itti dabaluu dandeenya isa jedhu haa ilaallu. Fakkeenyaaf jara kana select goone guutuu isaatti select goone bakka kana irratti click yoo goone remove space after paragraph yoo jenne remove space after paragraph kuno remove space after paragraph, remove space before paragraph. Si kana irratti maal godhe achirratti jijjiirama argamu ilaala. Maaltu mul'ataa jira? Remove space after paragraph yoo godhe kuno si kana gidduu kana badee jira jechuudha. Yoon enter godhe malee interii malee naan fiduu jechuudha.